Titiisatu kanniisa akkas jedhee gaafii gaafata. Namni maaliif na jibbaa? Maaliif na tuffataa? Mana isaanis yoon seene na ari'an na ajjeesuu barbaadu. Waan isaan dhugan irratti yoon argame yoon keessa qubadhe waan san ni jiskuu. Midhaan isaan nyaatan irras yoon qubadhe kutaniif gatu. Si garuu yoo mana isaanii seentee si kunuunsu mallattoo milkiiti siin jedhu jetteet kanniisa gaafatte. Kanniisnis akkas jetteet deebisteef oolmaan kee eessa jetteen. Oolmaan keenya eessa? Guddaa yaadaa namoota yaada xixiqqoo qabaniin yoo marfamne yaaduun keenya faayidaa hin qabu. Kaayyoo qabeessa taanee yeroo ofiif yoo hin kennine of irratti yoo hin xiyyeeffanne kaayyoon keenya homaa jechuu miti. Eeyyeen hangam nu deeggaruu haalli jireenya keenya ammaa kun, oolmaan keenya ammaa kun, sochiin keenya, namoonni naannoo keenya jiran, hiriyoonni keenya jireenya barbaannu uummachuudhaaf hangam nu deeggaruu. Waaqayyootti gumgumuun bu'aan argannu yoo jiraate duwwummaadha. Nama ajaa'ibaa godhee Waaqni nu uume. Safartuu kamiinuu kufaatii keenyan fi eenyummaa keenya isa dhugaa wallaaluu keenya irraa kan ka'e komatamaa ta'uu hin qabu. Quba keenya garuma keenyatti yaa deebifannu, of yaa ilaallu, of irratti yaa xiyyeeffannu. Ani eenyu? Eessan jira? Maalan gochaa jira? Maalan yaadaa jira jennee of yaa gaafannu. Oolmaan keenya filannoo keenya. Gochuu kan qabnu gochuuf, dhiisuu kan qabnu dhiisuuf, bira darbuuf yeroo hundaa bilisa. Guyyaan keenya kennaa ta'us haalli ittiin dabarsinu filannoo keenya. Filannoo jaalannu jiraachuun kaayyoo keenya jiraachaa akka jirru kan mirkaneessinu gocha guyyaa guyyaan irra deddeebinee raawwannuun. Gatii osoo hin kenniniif, xiyyeeffannoo osoo hin laatiniif, yeroo osoo hin murteessiniif, gara gochaatti osoo hin seeniin wanti nu jijjiiru, nu guddisu, nu kaasu, fedha isaatiin guyyaan nuuf hojjetu hin jiru. Wanti amma gochaa jirru kun jireenya fuula duratti jiraachuuf barbaannu akka uummannu nu gargaara. Jireenyi waan nuuf barraa'e nutti fakkaatus jiraachuu keenyan ala akkamitti yaa jiraannuun nuuf hin barreeffamne. Dhugaadha. Rabbi hunda ni beeka. Kan nurra ga'us akkamitti akka dabarrus miidhagsee ni beeka. Hunda beekuun isaa garuu keenyee kan nuuf dhufe qofa akka nyaannu, xiqqaadhanis guddaadhanis akka gungumnu, gadi aantummaan akka liqimfamnu, of ta'uu dhiisnee nama biraa akka taanuuf nu hin taasisne. Nutis asitti dhaabbannee namni na dhiibe, na jibbe, na tuffate jechaa akka titiisaa gaafii baannee joorurra oolmaa keenya sirnaan yaa laallu. Jabeenya keenyas ta'ee kufaatii keenya sirreeffachuuf oolmaa keenya yaa xiinxallu. Xiyyeeffannoo keenya garuma keenyatti yaa deebifannu. Of course akka nama kaayyoo guddaa qabuutti, jannata isaa uummachuuf akka xaarutti, of ta'uuf akka oliif gadi fiigutti, hin danda'amu gara ni danda'amaatti jijjiiruuf jireenyaan akka nama wallaansoo wal qabetti, hin gootuu gara nan godhaatti akka nama jijjiiruuf barbaadutti jiraachaa jirran gaafidha. Sochii faayidaa qabeessa keenya, hiriyoota keenya nu jajjabeessan, nu deeggaran gargar baasuuf gingilchaa fayyadamuuf yeroo akka hin qisaasessin. Dachee kanarra innaa jiraannu anniisa ajaa'ibaa Waaqayyoon nuuf kenne wanti caalu hin jiru. Jireenyi jiraachuu barbaannu harka keenyarra jira. Abjuun milkeessuu barbaannu keessa keenya jira. Gaarri irra ba'uu barbaannu kan keessa keenyatti ilaalludha. Siistamaa fi dammaqina keenya yaa fayyadamna. Gufuu kamuu daandii keenya irraa kaasuuf jabeenya qaba. Eeyyeen of kan beeke gatii isaa ni beeka. Iddoo isaaf malu akka taa'e sirnaan ni beeka. Gatiin keenya yoo dabale oolmaan keenya ni jijjiirama. Yaadni keenya, haasofni keenya, deemsi keenya hunduu adda kan ta'e ta'a. Wantoota murtii barbaadan irratti akka yeroo hin qisaasessine namni kamuu nuuf daandii keenya irra deemuu akka hin dandeenye yaa hubannu. Yaa baay'atus yaa xiqqaatus hunda nuuf maluun bu'aa bayii dabarsineerra, qoramneerra, gatii kanfalleerra. Ofitti boonuuf sababa alaa homaa akka hin kajjeelle. Filannoo keenyaan oolmaa keenya filachuun iddoo sirrii nuuf malu irratti argamuun guddachuu keenyas yaa fufne. Oolmaa keenya sirreessuun gatii keenya guyyaa guyyaan yaa dabalu. Kan nu fayyadu ni beekna. Iddoo sana yaa teenyu of yaa laallu.
maatii koo hanga ammaatti waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti nagaan naaf turaa. Baay.